Hambaatu lamatti nagaadhaan machuuf jirra. Kutaa tokkoffaa Jaawwii Jilleen. Dubartii ulfaa gadi baasee ulfatti gataa jechuudha. Lafti lamaan narraa fudhatama. Manni narraa diigamuu dhatta. Kana. Habashoonni ilmaan tuulamaan waggaa 400 oliif ittiin wal lolaa turan. Piiphiin garuu waggaa 7tti cabsee lafarraa balleessutti jira. Lolichi lola itti fufaa Habashoonni Oromoo irratti bananiidha jechuun waggaa 7 guutuu iyyaa turre. Garuu uummanni keenya kana hubachuu hin dandeenye. Haadhoo bineensaa kan isa nyaataa ture ofirraa ari'ee ilmee bineensa sanaatti harka kennate. Qonnaan bulaan naannoo Finfinnee erga gaafa Oromiyaan cabdeetii eegalee aarsan hanga har'aa kaffalaa jiru kan himamee dhumu miti. Yakki diinaan raawwatame hundi himamnaan tokkoyyuu gurra namaaf kan tolu hin jiru. Har'a immoo aabbuu seeraa dabareen gahee Oromoon buqqifamaa jira. Itiyoophiyaan Oromoo irratti ijaaramte garuu Oromoo balleessuuf jecha daqiiqa fillee boqattee hin beektu. Kanaaf immoo taatee kaleessaa qofa osoo hin taane kanarra ta'aa jiruyyuu ragaadha. Dubartii ulfaa gadi baasee ulfatti gataa jechuudha. Dubartii ulfaa akkamitti ilaaltas akkamitti ilaalee qaamni jiru kanatu jira rakkoo qabnu kanatu jira. Egaa akka kanaan itti fufnaan akkuma Finfinnee Raayyaa fi Walloo Kaabaa naannoo giddugala haftee seenaa ta'uufi naannoo kanatti aanee immoo Sooddoo Daacii, Sabbataa Hawaas, Liiban Cuqqaalaa, Dhagaa Booraa, Lumee fi Caffeen Doonsaa buqqa'uun waan oolu miti. Uummanni gariin gandi ja'an kunneen buqqa'uu qofa ilaalu garuu duuba kan jiru waan hamaadha akkasumas balaafamaadha. Piroojeektiiwwan akkanaa kun yeroo ijaaraman lafa irratti qofa kan ijaaraman osoo hin taane adeemsa keessa lafa godina tokkotti dhiyaatu guutuu dhuunfachaa adeemu. Fakkeenyaaf dirree xiyyaaraa kan Boolee babal'inni isaa yoo ilaalame lafa buufata xiyyaaraa malee bara wayyaanee keessa illee qote bulaan Oromoo buqqa'aa turedha. Har'as akkasuma. Qonnaan bultoonni Garjii, Boolee Bulbula, Boolee Lamiifay hanga laga Akaakii ga'utti buqqifamanii badaniiru. Kunis babal'ina magaalaaf jedhamee uummanni guutumaa guututti kaafameera. Uummanni humnaan buqqa'ee kaafame kan CMC Handoodee, Boolee Raabsa hanga Marii hanga Kotobee guututti as buuteen isaanii hin beekamne. Daandiin xiyyaaraa Abbuu Seeraa kun gaafa xumuramutti piroojeektii guddaadha. Kan idil addunyaatti jedhamaa jira. Kun immoo kan agarsiisu federaalizimii dhuma jedhamuun iyyuu Oromiyaan mirga homaa irratti hin qabdu jechuudha. Gaafa ijaarsi kun xumuramu sababa daandii qilleensaa kanaan magaalaa gurguddaatu ijaaramuuf deema. Magaalaaleen ijaaraman kunneenis dabaree isaanii aanaalee gadi hafan yookaan itti aanaan buqqisuun dirqama taati. Akka kanaan Liiban Cuqqaalaa, Aanaa Lumee, Dhagaa Booraa, Sooddoo Daacii, Gumbichuu fi Sabbataa Hawaas akka buqqisu sirriitti qalbeeffadhaa. Duraaniyyuu naannoon kun hanga ta'uu qabuun olitti daangaa darbee uummanni buqqa'ee magaalonni gurguddoon ijaaramuun isaanii seenaa keessatti gosti tuulamaa akkana jedhamu jira ture sadarkaa jedhamurra geenyee jirra. Akka kanaan gosoonni danuun Oromoo tuulamaa lafarraa dhabamsiifamaniiru. Borus itti aanee guututti waan fedhii impaayiritti hojiitti hiikutu raawwata. Furmaata kana warri dargaggoo kana warri abbaa gabaree kana jettee haalli lamaan shaggaadha immoo iftoomina walitti illee oduu eegeenya keenya shaggaadha. Bakka har'as warri firii kudha nan baata digdama baata haala adumaa qabu lafti
lafti narraa fudhatama. Manni narraa diigamuudhaaf ta'a. Kana maaliif nu laalle maali? Har'a immoo horiin nan dekkaan nan Uummanni Oromoo giddugalli ardaa jilaa isaa akka Oromoo Tuulamaatti qabu tokkittiin Odaa Muudaa Ererii fi Caffee Dongoraa ture. Kanneen Finfinnee keessa turan guutuutti dhabamsiifamee jira. Isaan kanas sababa kanaan dhabuuf deema. Oromoon ardaa jilaa caffee fi dirree isaa guututti erga dhabee turee bubbulullee tokkicha hafeef kana Oromoon Tuulamaas ardaa akka gosaatti qabu dhabee jira. Nagaatti yaa warra Aabbuu, nagaatti yaa warra Daaccii, nagaatti yaa warra Jiddaa. Kana booda waan dubbannus waan jennus hin qabnu. Uummata guddaa waggaa 400 oliif Habashaan lolteenii ofirraa didee jala dhaabbate. Sirni piippii dhufee waggaa 7tti sagantaa waggaa 400f deemaa ture gabaabatti hojiitti hiike. Dhabamsiisee argame. Namoonni Oromoo taatanii sirnicha waliin Oromoo fi Oromummaa dhabamsiisuuf deemtan keessatti iyyuu teessoof jettanii aangoof jettanii kanneen ajjeeffamuu fi buqqifamuu lammii keessaniitti garaa jabaattan hunda keessan seenaan ol kaa'eera. Oromoon naannoo kanaa silaa akka gosaatti hambaa ture. Tuulamni seera fi sirna isaa ganamaa dhokfatee tikfatee asiin gahe. Diinni Oromoo hambaa kana balleessuuf aggaammatee jira. Ija tokkittii hambaa Finfinnee irratti haftees jaamsu irratti argama. Kan har'a uummata kanaaf hin dubbanne hundi boru immoo seenaa kana himuuf kan isa dursu hin jiru. Warri seenaa waan Finfinneen kaleessa taate nutti himaa turtan uummata yeroo ammaa qe'ee irraa badaa jiru ilaalaa jirtu. Namoonni maatiin keessan buqqa'aa jiru kan naannoo sanatti dhalattanii guddattan warri sirna piippiif haala kana mijeessitan ofii keessan qofaaf osoo hin taane Oromoo guutuu akka ajjeesaa jirtan quba qabaadha. Gaafa nutti saganteeffatanirraa eegallee du'uu jalqabne du'a fi gadda baay'ee nurratti ta'e keessaa inni kun tokko.